Qabsoo waggaa 50 fi uummata Oromootti dhiiga turgalmaan ga'uuf maqaa qabsaa'ota waraanicha gameeyyii duraatiin duulbanee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun woboon kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalatee dhuunfachuun uummataan simatama jiraachuu saragaaleen agarsiisu. Hiree abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jedhuun bar 1973 hundeeffamuun isa dubbatame jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti dureen hirmaatullee haayoo mana ba'eef osoo milkeessu sun turu saatiin dabri hoggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'u saatiin namoota dunqee qamaatuun raasaas tokkitti elma qilxuu warargarra dhukaasee jedhanitti fufsiisu waggoota 40 darbaniif qawwee lolaa khatura baa'u woboon ilmaan isa qaalii boson keessa lolaa turte qofa don taane uummati nagaa hedduullee maqaa isaaniitiin nyaatamu isaa dubbata. Qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf haymal jaarmiyaa magarsa barii leencoo lataa galaasa dilboo daawud ibsaa laggasa wagii goollichi dheenge bonayyaatiif kumsa dirriba lammeessa yookaan jaalmarroo akkeen war faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa wobo jedhuun jilaan deemu isaa dubbata. Mootummaan maqaa OPDO ragar biltsiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butatu kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawweennaaf way jechuun ciche qawwee dide kadhadhaba waraanni kun chaarteriin boodallee marslammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'u mootummaa wala dur deebiin itti xiyyaad. Mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walitti gannuu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irra dhibii dabalachaa dhufuun Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhuuf mootummaan Dr. Abiy Ahmed immoo intarneetti cufuun ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbiif saaxil maqaa shanee jedhulleetti moggaasuun qaama hidhate qawwee lol qofa don taane wargaree tanaa walitti hidhate qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeesu dabalatee fuula uummata dura dargaggoo ganna 17 dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramte manidhaa qubsiifamti. Baay'een halkan baafamuurra shanamaan hacarraan lubbuu oolchif dheettee boson seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromooti jeetti. Haala kanaan waraanni jabaateetti fufuun waggoota 3 darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamuun jireenyi uummataalleen qisaasa'e. Dhuma bar 2020 irratti argamna. Ajajaan waraan lixa jaalmarroo jedhamu yookaan kumsa dirribaa lol aana gidaamii gandi giraayisoo kaa godhame rukutame miliqee ture. Yeroo hedduu fillee daggal keessa dhoksanii yaalchisaa turan.